Ani America da kunis lenab easy lama akan tidak kau kalah. Tiga le America da kulen nanti nulpan. Okay. Dawan na vega jette. Ani dawid af yumana man da ko barbat. Okay. Dubai? Dubai, Turkey, Ammo, Mecca, Medina da ko fata haji umrah. Yes, I did. Yes, adi mede. Okay. ايش هذا القصة؟ Indio? أنا عندي نجار Okay. نجار عندي China China, okay. Afur. China bakka kampaniin TikTok irraa famuudha kun barbaadan oofisa olii galaa guddaa Ethiopia wam? haala Itoophiyaa yaadan qaban Wallahi. wallahi Ethiopia demu ya imir jechuun yaadumaan qabdu? Yaaddu biyyi? yaad Hangize torban tokko boqonnaa qabullee fiigee biyya dhaqee deebi'ama. yaa Itoophiyaa amma dhaquun barbaadu Garuu yeroo wayi. abdii Yeroo rabbi mijeessu. Bless okay Anam, huh? Bless mich is finished Okay. yeah Okay. Anam biyya shan deemu fedha. Yoo rabbi naa laaffise tokkoffaa Suudii jedhe. Kaka Suudiidha dhaabbadhu Maal? Umraaf Simbaa natti gara noo kitaaba kaan keessatti. dhaabbadhu Suudii ta'e dhaabbadhu Suudii sawwee sitti hima akka Oromummaatti waan hin sidhaaf akka obboleessaatti waan hin sidhaaf akka ilma musliimaatti waan hin sidhaaf obboleessa koo abdii ta'e Suudii Arabiyaa yoo Makkaa dhaqxe malee hajji umraa yoo dhaqxe malee nama biraa si kan dhaqna garaarratti. Maan umra deemaa mire? Biraa keeka Suudii jiru silkiin dubbisi. Maali? Ansinjee. Viizoo? Oh, du hast du nicht gesehen? Maal? Diese Woche. Maaltu mam? Was ist denn passiert? Oh my God. Ich kann nicht sagen jetzt. Ma walu kamsani? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adin dhagenya? Commenting aku rajin. Bakka family commenting aku rajin. Ati dhugumaan Awurooppaa jirta bakka akka xiyyatti Itoophiyaa fi Suudii fi biyyoon danjirtu. Wayii abdi dhugumaan Jarmanii jira bakka Oromoo. Commenting aku rajin waan ta'e. Noomi kaama walu kaamsa maali rabshaan kunni nama kanami gandaa walii yaa'ee wal fixu kun turee miree haga dhaabbate. Miskiina walaa konkolaataan kanamaa baale dhaqaayi. Wallaahi la'aasiif. Commenting dubbisi bakka. Wayne diru rijlalu le dasi ko belajar kan pedapu. Anda Saudi wanda ke mar tunta aje jole ga produsi ke mani. Hima family undi fesan. Kurre bitin lagi nadille. Haka zila family best dabar wallahi. Surree sirraa baafatanii. No wallahi wanta kan namni waan bu'aa qabu natti. Dhageenye ati. Maal dhageessi? Ati Masuudii yoo deete ziyaa ati umruma dhaquu barbaadame fi hajji. Umra innaa wannaa. Achiin nama biraati yetakkallee achi jirti maali namallee hindi dubbisu of course ijoollee hindi dubbisu jira. Akkas taatara dubbii laaftuma karaa siyaa laaffis. Maaltu maal ta'e si miti
No media irratti hin dubbadhu azim jedhee deema yoo namni nama ukkaamsu jiraate. Itoophiyaa deemuu sodaanna. Ati hoogganaa biyya guddoo. Wayi wallahi mee bakka ati faamilii dubbisi. No naatti bakni si maal rakkoo qaba. Ani waan dubbachuudhaaf ni ulfaatti. Tiktookiin kun afaan Arabaa yoo beekataa na kasasa. Ati dhageenye? Waan takka waan qabu. Bakka koommantii sirrii dubbisila. Miti na amma gariin surree sirraa baasan jedha. Taakka. Amma jechuun amma waan Taariifummaa akkanaa dhiisi meediyaarra jirtaa waa hunda agartee jirtaa bakka nuti mudii nutti qabattaa abdii. What happened? bakka adii sabbo. Hin argine? Maaliif si jaba maal? Hayyee. Meeshaa kee fincaaniifillee gadi hin baasin ishii waan akkanaa dubbisaa dubbu. Waan jiru sitti himaa jira? Okay, atamma gabaabsiti maali? Jawree akka sareef bar jechuun irratti ulfaate ani. Koommantii siif godhu ijoollee sodaan qabdu. Ilaalaal kunuunlaa sheeka ukkaamsanii waan amma reef si dubbise san. Naa dubbisi sittiin himaa. Hin sodaatin. Meeshaa kan kee fincaaniifillee gadi hin baafatin. Dhugaa sinjaan. Sheeka ukkaamsan. Dhugaa sinjaan. Hodhee abdii nama hundaa deemee nama biraa deeme gudeedanii jedha tokko. Dhugaa sinjaan. Akkam nama biraa deeme gudeedanii. Ziyaaraa kottu nu laali jedhanii si afeeranii viidiyoo sirraa waraaban. Bishaan keessatti waan sammuu si hadootu si godhanii dhalaa fidanii si bira kaayanii ati quban qabdu. Dhalaa si dhungachiisanii dhalaa hojii siyaaseessanii ni oowwaa qunxaa uffadhu siin jaanii itti booda viidiyoo sirraa waraaban. Achi booda gooti biyya galtee gammachuu ta'e hawaasa keetii wajjin ati hawaasa hojiitti eegaltee kana nama akkanaa jedhanii viidiyoo poostisi godhan. Nama akkas godhame jiram? Torbaan kana keessa wallahi mucaa keenya tokko akka godhan silaa mucaa keenya tokko akka godhani asii kan hin argimu wayyaa rabbii kiyyaa wallahi namni wal dhabaa yoo faamilii warra suudii hundaa miti warra faamilii seeraa guutuu qabu faamilii gurguddaa jaarsaa jaartii ilmaan qabu bira yoo dheete waan akkasiin dalagan garuu singilii bira deddeemtee wallahi la azim abbii keenyaan keessan jiru faamilii illee sitti himan namni dibdumee kaasee ani sanin dubbadhu faamilii no ammu ani maqaa jechuunis sodaadhee bar maqumaa yaamuu sodaadhee achi barreessaaf isaa ante umraa dhaqee nama umraa dhaqee afeeranii ashiisha obaasanii muwaasni beekta kamjaa keenya muwaasan. Naa barreessu jedhu tokko fa'aa namallee seela wannaa jaartii waliin deddeema. Tokkoffaa ani wanni lammaffaa ammallee wanni ani wanta hin goone. Nama dhage. Nama beekne wayini argoon. Dhage waasitti maatu. Nama beekne wayini argoon. Mana namaan dhaqini nama arguu barbaadu yoo nama warra waraqaa jireenyaa qabu ta'e hoteela guddaa dhaqi ati nyaata afeerii hoteela godhan. Bakka nyaataa malee baleessoo wallahi wanni ani sheekotti meeqaa biyya san dhaqee dhiiroo maaluma gabbaasanii sheekotti gurguddaa fi yaaddawaa jira bar de wallahi la'aziim sheem
namni suudii dheeytan umraallee konsertiillee yoo wallahi artistoonni faarisnitti hafu konsertii biyya san dhaquun umraanii dheeyna hajjiini dheeyna achumaa yoo dirqama nama keenya arguu feene manan dhaqina kaaffeetti daqiiqaa muraasaaf daqiiqaa 20-15 baqa dagalu durumallee beeyte yeroo nama hin beeyne wal argitu abdi messenger qabdaan yaman si erga waan tahaa jiru laa waan no natti ergina baqa amma wanta akkasitti immoo waan viidiyoo amma wahii ka namni kenna itti qalame san an viidiyoo sana amma hin laalullee hin fedhu viidiyoolee amma nama jalaa babba hujjera beeyte hin laaluun sammuu si jeeqamu malee maali inde qaama jechuun waan akkas wal godhanii bu'aan maaltu Njuru. Laali bu'aanii namni xixiqqaan namni ifi jireenyi isaa itti ulfaate namni yookaan hawaasa kana gabbahuun ittiin ulfaate amilee si cabsuuf hawaasa keessaa si galchuuf bifa hinaaffaa irratti waan akkasii godhan maqaa kee xiqqeessuudhaaf akka hawaasa si tuffatu waan akkanaa godhan namni kun akkanaa waan akkanaa di akkasii balaalessan kaayyoon sanuma. Ni galaa? amma qoyi dubartiitu dhiira waraabe immoo duraan yeroo baay'ee kabaratame wanta beeytaa ijoollee dubaraatu miidhama beeytaa waan kana irratti baay'inaan. Dubraa eegalee amma. Okay, fuck. Abdi abang para jiru terasa tay. Kayak mira kayak senggan abdi. Wal saya. Okay. Udah lah orang rafagacu. Ini orang rafagacu malik orang rafagatnya itu. Wal gor sudan do kam lalu kun abad cuk apa. Kun sapu cabsa orang mau sudan do kam. Rabbi alaf tsunami ammo okay ayo Romo namni tokko maaltu jira ta'e waan inni dogongoroo hin qabne amma yoo namni tokko yoo bahara guddaa keessa deemee bahara sanif fincaane Balagummaa isaa agarsiisa malee waan inni bahara isaa irraa buusu hin jiru beeyta. Luba. Kaaballeessu tokko hundaa walitti dubartii hundallee walitti qabuun Oromoo hundallee walitti qabuun hin taatu. Yaa. Gochi dongoraa yeroo uumamu gochumarraa dubbachuu qaba yoo Nasraan waa balleesse fakkeenyaaf amma yoo Abdii waa balleesse Abdii marraa dubbachuu hagasuma ajandarraa fokas gochuu. Yookaan ganda abdii amantii isaa maalii waan kanaa miti yeroo hundaa gocharratti osoo xiyyeeffannee gaarii dansaan fakkaata. Yaa. Akkasii hundaafuu beekannaa godhuu gaariidha. Sirriitti. Ilmi namaa dhamara musilaas ni jaalatama malee. Amma as nama wanni akkasii yeroo si mudatu namticha wannaa kana beeyta amma jechuun kun amma waan dhoksaan godhameyyuu beeyta jechuun kan waan diraagii jechuun waa dhugaatii godhanii jechuun dhoksaa waraabameyyuu kun yakkayyuu beeyta. Yakka guddaa qabii sadi seeraan qabne malee. MW hin beeytami. Yaa. Abbaan kaampaanii sanii jaartiin isaa yeroo wahii dhiira biraa wajjin sagagalte beeyta. Namticha amma isiin wajjii wanta taate kun ammoo muuxannoo qabaa maalii yeroo amma isii waamee wanta jedhu viidiyoo maalii mana keessa kaate. Viidiyoo maalii mana keessa kaate achi booda wajjin waan hin godhanii yeroo isiin biraa deemtu
Video akkanaatiin na bira jira invitationin harka nuu raakute ammoo. Video akkanaatiin na bira jira birrii miliyoona ganaa kennii jedheen intalo. Yeroo jalqabaa I think birrii xiqqoo wayii kennitee fi yeroo lammaffaa ammoo deemtee abbaa manaa isiitti dhayitee waan akkanaa sirra godhe dhiifama naa godhi. Ati booda dubbii poolisitti geessanii dhoo isaan deemanii namticha qabanii waggaa xiqqii itti murteessine beektaa. Yaa sanka biyya seera qabdi haa biyyattiin beektaa. Haa ta'u ammas gara dubbii see dhufaati. Tokkoffaa namni yakki kun irratti dalagame namoota mana san keessa jiran hin beeku. Yaa. Namoota fakkeenya amma viidiyoon yeroo waraabamu jira maali namni iddoon viidiyoon sun irraa waraabame hin beekamu. Yaa. Fakkeenya amma osoo na taate hin dhiisu. Egalee eenyummaa nama sanii jalqaba addaan baafattaa wanni kun ammoo akkuma seera addunyaatti akka guddaa beektaa. Tokkoffaa waan ati nyaattee dhuudhu keessatti waa dabaluun lammaffaa malee fedhii kan kee malee viidiyoo si waraabanii gadhiisuun namni kennaa gammaa akka wayii yeroo hojjetu konsekweensii waan balaa wanni sun qabatee dhufu waan isa hin muudanneef waan jalaa bahaniif barumsa hin argatan jechuun osoo yeroo takka wanna ispeeshaal jechuun dhiira ta'ee dubara ta'ee osoo hojjennuun irratti. Jechuun keessatti maaltu jira beektaa abdii? Namni biyya gad jiru irra guddaan waraqaa seera guuteen qabu. Ammas mucaan nama biyya san jiraatu miti. Gayni umraa san dhaqee isaanillee ziyaaraa bira dhaqee galee baatii muraasa taa'e booda fiiguu san gabbaa san dhiyoo tanaa. Namni seeraan gaafatamu dhiifama addaan si kutaa. Amma barreeffama dubbisu jira maali amma ijoollee akkana. Waan siyaarsi namni akkana jechuun namni akka amantiitti jechuudha. Amma ijoolleen akkana wal gooytuun ijoollee islaamatti. Eeyyee. Siigalee. Yaa. Haa jechuun haa tolchuu haa balleessu. Nama rabbii siigalee afaan isaa jiru haga danda'utti umrii dargaggummaatti nama yeroo ammaa yeroo ulfaata kanatti amantii takka hordofaa akkanatti namni na ajaa'iba yeroo baay'ee siigalee namni akkanatti wal salphisuun waaw. Aboo bari uummata nyaara haaddatee yaa uummanni uummata sana uummanni waan gosa uummata islaamaa keessaa uummata oromoo keessaa hin jirre uummanni mucaa sanatti godhee alamni rabbi akkatti bu'u du'aayii gooneetii jirra. Yeroo deddeebinee dubbachuun hin barbaachisu akkuma namaaf barnoota ta'uuf ammoo barnoota hedduu. Amma mucaaleen amma lafarra callisuun qabu siigalee waan akkasii si godhanii jiran kan kee balleessan jechuun dhugaatii wanta amma jechuun mucaan hordofachuu qaba. Kama dhugaa. Mucaan nashiidaa nama hojjetu barra. Beekee barra jechuun mucaa ani beekan qaama beekanii mucaa miskiina siigalee namayyuu ol jedhee ilaalle ani beekanii barra. Qaama argeenii sirri gatte waliin haasofnee beeka. Gaafa biyya deemillee argeenii jira siigalee. Nama namaaf kabajaa qabu maali. Garuu ammoo amma wanni inni gochuu amma dhimma kana irra deebi'anii kaasuun hin barbaachisu. Garuu ammoo dhuunfamaaniyyuu waan kana hordofachuu qaba. Kama dhugaa. Wanta saniitu waan jala deemanii hordofanii miti namootuma daha akka deddeemu agartee miti namoota faayidaa hin qabne qiraaqimboo wal guurratee yaadu kan jiraanii. Namootuma jala deemtee maqaa lamadaatiif fuudhuun namarra hin jirre tokko qiraaqimuu akka deddeemta kan jiru nama maalayaanii. Amma namni eebin namaa bahutti gariin kakolfu jira beektaa. Ilaalaal miidiyaa irratti hin bahin malee namni eebii hin qabne hin jiru. Namni dachirra deemu kun hunduu miidiyaa irratti hin bahin malee waan hunduu waa wayii goonee jira.
Oromoo ammoo sigalee waan nama fa'aan fakkeenya jechuun nama viidiyoo maqullaa fa'aa abbaa maalii waan akkana normaal. Waan miidiyara jechuun nama wanni kun borsillee ana mudachuu danda'a, si mudachuu danda'a sigalee kufaatii nama tokkootti. Gammaduun. Nama san jaaladhu jijjiibdu wanna kufaatii ilma namaa kufaatii nama tokkootti. Gammaduun. Wanni sun deemtee burillee si mudachuun oola. Ilma namaa taatee jechuun namni bakka okay. Kufaatii namaatti garuu hin gammadin nama xiqqeessuuf nama wanta godhuuf bor waan si mudatu hin beeku galee. Kufaatii namaatti hin gammadina namatti akka nama eebirraa qulqullu kolfan beekte eebala okay no. Nabire namni qoplaa jiru laala amma namni hangas jiru kuni ajaa'iba namoota wallee bilchaata warra amala fayyadee kan caaccaanii ta'aa jiranii tokko qoplaan jiru asitti namni abdii keenya wanni ati jetti sirriidha. Seeraan yookaan heeraan gaafachuu akka mucaan qabu dubbattee jirta garuu sani yaada namni dubbatuu fi waanuma silaa ta'amuu qabu. Garuu namoonni waan san mucaa keessummaa mucaa daa'ima umraa dhaqe kan obbolummaadhaaf isaaniif godhame kanarratti dalaga warra kuni ummatuma hashara raaqimboo ummata daha akkanuma deddeemtamu waan malli duraa badi agartee sakkaaraamota sammuun isaaniilleen fi hashiishaa fi shiishaa malee hin dalayne warra jireenya isaanii guutuu waanuma sammuu ittiin hadochanii fi waanuma maqaatti nama balleessanii fi ta'aniituma nama arrabsanii ittiin waa funaannatan namoota shiishaa tokkoof guyyaa 3 bitamee ta'a. Namoota akkasiitu mucaa kana akkas godhuudhaaf yaadee ture. Sarwanni ni deebi'ee gaafatu hin jiru. Akkaataa wanni seetti ta'e gabbee hawaasaa ibsee jira. Lammaffaa namoonni kun seera qabanii inni nama seeraa fi heera qabu ni galee. Kanaaf achumatti uffatee hawaasaatti hojjechiisa. Rabbi biraa ammoo zajaa isaanii salphisee addunyaa irratti yeroo gabaabatti zajaa haa deebisuufin kannumaa nuti du'aayii goonuufi waan rabbiin isaaniif taa'e. Kaayyoo mammaan wanti kun godha fakkeenya nama yeroo wahii beektee namni yeroo kanarraa si maqsuu barbaadu. Wannaa wahii soqee achi booda kaayyoon viidiyoon kun itti wara mucaa malafaa dhufu jiru kana sigalee uummata keessaa baasuuf. Thank you so much. Mucaalleen ammoo amma jechuun even wanta akkasitti otuu ta'eyyuu fakkeenyaaf waan haarawaa miti. Akkan. Hunda keenyaan bu'echuun wal beekna sigalee nama wanna otuu ta'eyyuu. Godhe yoo jennu fakkeenyaaf. Waan takka wanni inni saniif jedhee mataa qaqqabatee hojii isaa ka duriitirraa moor jabaatee itti fufuu malee mataa ol qabatee deemuu malee moor ufiiftuu akka nama ija jabaatee ka durii caalaa maaliifii kaayyoon viidichaa si salphisanii si liqeessanii uummata keessaa si baasu. Akkan. Inni hubattee. Kanaa miti wanni kanaa oliituu akka kaayyoo qabattirraa duubatti siin deebifne. Sigalee akka hin jirre kanaaf jedhaa wanni inni mataa qabatee baduuf hin jirtu moor dalagaa isaatiif fufuudha. Gabbihee hawaasa isaatiif onnee guutuun ibsee jira waan jiru. Hojii isaatti madda ganaallee kanarra guddaa irraa eegna akka hawaasaattis biree jirra. Tambiraan yooma akkuma tu'etti yooma godhellee nama mucaan kun nama wadhaatii amma lafarraa ol ka'aa jiru siigalee qaba. Waanuma silaana dhiirtee gootellee gootu garuu waan sana akkaataa itti ta'e inni himee jira. Kanaaf kan salphate warra waan san godhe malee isaa osoo isaa miti kanasuma goolamna. Akka akkas. Nasraat hin bakka nagaarra bulee. Tole abdii keenya jala. Qoy si follow kan kee hin deebifatte moo kun TikTok haaraa? Ante TikTok guddaa ni gubatee bar. Ambara ugaa laalu jiru follow walitti hin qabnu kee inni gubani? Yaa sani gubatee. Sadhanumaan video kan kee TikTok. Anumaan karaa kan hin ugaa meeqa eegaa ture kadar dhabanin
waan isaan ittiin tufti harkatan godhee osoo cheekin godhin waan san isaa 24 irra dhiisee saniin harkatanii na guban. Akka jabatti si deebi'a. no. Egaa kanuma guddifatta. Maqaa akkasii. An TikTokiin bareen akkatti guddatu hin beeku takkaa TikTokii jee qaatiraa bulee hin beeku yaabbii keenya. Takkaa uffata haarii liqii fuudhee TikTokiif uffata bitadhee hin beeku. Takkaa uffata pooloo aanaa guddatu laayikii aanaa guddatu jee waaqalee yookaan ilillii bitee yookaan sana godhee namaa feeree hin beeku. Ani lillaayii dhufee waanuma silaa godhamuu qabu waan haala yeroo laalee dubbadhee kute hawaasni kiyya kabajamaan jaalatamaan ifiif na barbaada ifiif na jala deema sii galee ani akka uummataa feemasummaa yookaan immoo qubna garii akkasirra kaa'ame sii galee amma guyyaa tokko tiktookii kanatti yaadee kanaaf